Guyyaa har'aa seenaa dubartii jabduu fi cimtuu tokko wal wajjin ilaallama. Boontuu Waaqtolaa jedhamti. Boontuu Waaqtolaa godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asab bakka Dongoroo jedhamee waamamutti dhalatte. Boontuun maatii harka qalleeyyiirraa kan dhalatte yoo ta'u, abbaan ishee daa'imummaatti kan isheerraa boqotee fi haadhi ishees immoo baay'ee rakkattee akka ishee guddisaa turte dubbatti. Boontuun dubartii abbaa dhabuun maal akka nama godhuu fi hammam akka nama miidhu dhamdhamtee fi rakkinni maal akka ta'e dubartii sirriitti argitedha. Gaa haadhi boontuu kun dadhabduu fi harka qalleeyyii waan ta'aniif barsiifachuus ta'ee akka gaariitti akka isheen barbaaddetti guddifachuu hin dandeenye. Boontuun dubartii taatee rakkinni baay'ee gatii itti hammaateef mana warra ishee dhiistee magaalaa naqamtee mana fira ishee galte. Mana fira ishees yeroo muraasaa erga turtee booda achittis jireenyatti fufuu hin dandeenye. Boodarra hireen boontuu daandii irratti ba'uu ta'e. Boontuun mucaa dubaraa taatee otoo jirtuu hireen ishee daandii irra buluu qorraa fi rooba otoo hin jedhiin akka dhiiraatti daandii irra ijaajjuu ta'e. Gaa boontuun jireenya daandii irraa kana waggoota hedduuf dhamdhamte. Jireenyi daandii irraa maal akka ta'e warruma daandii irra turetu beeka. Rakkinni rakkina nama barsiisa. Rakkoonis rakkoo namaaf dhalaa deema. Boontuunis jireenya daandii kana otuma jiraattu araadaa garagaraan qabamaa deemte. Boontuun ni dhugdi. Boontuun ni xuuxxi. Boontuun caatis ni qaamti. Akka barbaadettis daandii irra jiraachaa turte. Egaa jireenya wal'aansoo qorraa fi roobaan makatee mucaa dubartii miti ilmi dhiiraa tokkoyyuu chaalenjii sana danda'uuf kan baay'ee itti ulfaatu chaalenjiiwwan hedduu dabarsite. Utuma kanaan jirtu boontuun boodarraa gara magaalaa Finfinnee Buraayyuu dhufte. Erga gara godina addaa Buraayyuu dhuftee boodas jireenya daandii irraa kana itti fufuun barbaanne. Hojjettee taffi jettee hojii xiqqaarraa kaastee of jijjiiruuf murteessite. Gaa boontuun dubartii onnee dhiiraa qabduu fi tattaafattuu kan hojiitti amantudha. Gaa boontuun hojii xiqqaa listiroo irraa kaastee hojii eegalte. Yeroo dheeraaf hojii listiroo kanas erga hojjettee booda boontuunis hojii kana jijjiirrachuu yaadde. Hojii kanas boodarraa gara lotorii koshkoshee kan daandii irratti maallaqa namarraa fuudhanii yeroo sana rukutanii abbaa carraaf baasan eegalte. Lotorii daandii irraa kanas yeroo dheeraaf erga hojjettee booda isuma itti fufuun gara onlaayiniitti deebiste. Karaa onlaayinii kanas lotorii kana halkan guutuu haga sa'aatii 7, 8, 9, 10 gaafa itti hammaate immoo haga lafa bariitti onlaayinii irra teessee lotorii kana kuchisiisaa turte. Boontuun hojii ishee irratti qaxalee amanamtuu amala qabeettii gatii taateef namoonni baay'een gaafa isheen laayivii galtu gara laayivii ishee dhaquun carraa isaanii kana ni yaallatu. Gaa boontuun utuma onlaayinii irraa hojii kana hojjettu guyyaa tokko hiriyyaa ishee dhiiraa tokko faana karaa onlaayinii laayivii irratti wal barti. Hiriyyaa ishee kana faanas utuma wal faana haasa'anii boodarraa gara qaamaa wal arguutti dhufanii. Hiriyyaan ishee kunis Joosii yookaan Yoseef Caalaa jedhama. Gaa Yoseef Caalaa kana faana kan isaan wal baran karaa TikTokii laayiviidhaan. Boodarras jaalalli isaan akka qoosaatti eegalan guddataa adeeme. Jaalala kanas guddisanii gara qaamaa wal arguutti, qaamaa wal arganis gara bultii ijaarrachuutti deemanii. Joosiin yeroo boontuu faana wal baree Dirree Dawaa Yuunivarsiitii irraa barataadha ture. Boontuun immoo asuma magaalaa Buraayyuu jiraatti turte. Akka isaan jedhanitti Yoseef mucaa amantii isaatti baay'ee cimaa fi qaxalee gatii ta'eef faarfannaadhaan waldaa keessaa ni tajaajila ture. Guyyaa keessaa guyyaa tokko tajaajilaaf gara Buraayyuu dhufe. Isheenis akka isa faana qaamaa wal argan irra deddeebitee itti himte. Yoseefis tole jedhee yeroo jalqabaaf
buraayyutti boontuudhaan argeem. Boontuun yeroo sana gooftaa kan hin qabnee fi akka barbaaddetti kan jiraattu turteem. Yoosef garuu amantii isaatti baay'ee cimaa fi qaxalee gatii ta'eef ana faana jaalalatti fufuu barbaadda yoo ta'e gooftaa fudhachuu qabda jedheeni. Gooftaa fudhachuu qofa osoo hin taane akka isheen amantii ishee irratti jabduu fi qaxalee taatu isheetti himeem. Boontuun dura sirbaa fi wantoota garaagaraa karaa TikTokii ishees ni gadhiisti turteem. Boodarra garuu isheenis yaada Yoosefiin dhageessee waan dhugdu waan xuuxxu waan hundumasaa araadaa garaagaraa guutummaa guutuutti ni dhaabdeem. Sirbootaa fi wantoota garaagaraa kan TikTok irratti hojjettu turtes guutummaa guutuutti ni dhaabdeem. Jaalala Yoosefiin dhibbaa dhibbatti ni booji'amteem. Yoosefis gaafa isheen waan inni isheetti hime kana guutummaa guutuutti gaafa isheen dhaabdu baay'ee gammadeem. Iftoomina boontus akka baay'ee jaallate dubbateeraam. Boontuunis gaafa yeroo jalqabaaf isa argiteem araadaa garaagaraa akka qabduu fi jireenya ishee wantoota dabarsite guutummaa guutuutti Yoosefitti himteettiim. Egaa Yoosef wantoota isheen dabarsitee fi guutummaa guutuutti dhiisi jedhee waan isheen dhiisteef baay'ee gammadeem. Egaa boontuun karaa kootiin dukkana keessaa gara ifaatti dhufuun isheeyyuu anaaf waan tokkodha jedheem. Jaalala isheetiinis guutummaa guutuutti ni booji'ameem. Adeemsa keessaa Yoosef yuunivarsiitii Dirree Dawaarraa eebbi isaas ni ga'eem. Boontuunis guyyaa sanaa hiriyyaa ishee wajjin gara Dirree Dawaa yuunivarsiitii Yoosefiin eebbisiisuuf ni deemteem. Eebba Yoosef irrattis maatii Yoosef faana wal barteem. Egaa Yoosef barnoota isaa erga xumuree eebbifamee booda gara Finfinnee ni dhufeem. As jiraachuus ni eegaleem. Guyyaa keessa guyyaa tokkos boontuudhaan qalabatiidhaan sarpiraayis godheem. Waan isheen hin eegnes ni ta'eem. Gammachuu ishees karaa Feesbuukii fi karaa TikTokii qooddee turteem. Egaa Yoosefii fi boontuun mana tokko jiraachuu ni eegalaniim. Jireenyi isaanis kan baay'ee namatti toluu fi nama hawwisiisu tureem. Lamaan isaaniiyyuu jireenyaan baay'ee wallaansoo wal qabuum. Wanti hedduunis jara kanarraa ni baratama tureem. Boontuunis guyya guyyaatti hariiroo jaalalaa isa faana qabdu gara sooshaal miidiyaatti fiduu ni eegalteem. Yoonni waa tokko bitee fi yoonni ishee gammachiisee fi bakkoota deeman guutummaa guututti karaa sooshaal miidiyaa ni qooddi turteem. Egaa jechoonni booniin gara miidiyaatti fiddu baay'een isaa immoo ajandaa isaan irratti uumaa tureem. Egaa boontuun waan isheen gochaa turteem jaankoo kana naa bitee jettee waan inni isheefi bituu fi waan inni isheefi godhu guutummaa guututti akka konteentiitti itti fayyadamte karaa TikTokii fi karaa Feesbuukii ni qooddi turteem. Gochootuma kanaanis hordoftoota hedduu karaa TikTokii fi karaa Feesbuukii horatteettiim. Egaa jaalalli boonii fi Yoosef karaa TikTokii eegalee amma guddatee abbaa manummaa fi haadha manummaarra gahee jiraam. Egaa yeroo boontuun waan jaanshee isheefi bite yookiinis immoo waan Yoosef isheefi bite yookiin immoo waan ofii ishee Yoosefiif bittee guutummaa guututti sooshaal miidiyaa kanarratti gatii qoodduuf wantoonni isheen gootu kun wal falmii garaagaraa hordoftoota ishee gidduutti kaasee tureem. Egaa namoonni hedduun gochaa booniin gootu kanaa ni jibbu turaniim. Baay'een isaanis koomentii arrabsoo fi akkuma kanaa wantoota garaagaraa jedhuuniin suura isaanii fayyadamanii posti gochaa turaniim. Namoonni hedduunis boonii fi Yoosef arrabsuu qofaaf waan sooshaal miidiyaa banatan kan fakkaatanis turaniiruum. Haa ta'u malee garuu boonii fi Yoosef baay'ee namoota ciccimoo yaadaan bilchaatoo gatii turaniif gochoota karaa sooshaal miidiyaa arrabsoowwan garaagaraa isaan irratti ta'uu fi suura isaanii akka barbaadan godhee gaafa namni fayyadamuu fi viidiyoo isaanii akka barbaadan gaafa namoonni godhan tuffatanii irra darbanii akka nama hin agarreetti bira darbanii hojii isaaniitti
choominaan hojjetaa turaniiru. Egaa booniin amma illee waan isheen hojjettu karaa onlaayinii laayivii irra teessee namoota lotorii taphachiisuudha ture. Yoseefiin immoo ogummaa suura kaasuu fi viidiyoo ediitii gochuu, poosterii hojjechuu, giraafiksii garagaraa diizaayinii gochuu ogummaa sana gatii qabuuf wanta sana irratti xiyyeeffatee hojjeta ture. Lamaan isaaniiyyuu akkuma kanaatti jireenya isaanii jijjiiraa dhufanii boodarras boonii fi Yoseef waan hojjetan kanaan mana suuraa Joosii Footoogiraafii jedhu guddaa wayii ni bananiim. Mana kanas beeksisaa turaniim. Egaa ka'umsa isaanii fi ga'umsa isaanii walumaan kan ilaallu ta'am. Egaa boonii fi Yoseef bifa gaariin mana suuraa kanaa hojjechuu itti fufaniim. Yoseefis guyyaa keessaa guyyaa tokko boonii sarpiraayis gochuuf ni murteesse. Innis akkuma yaadetti warqee najjoo warqee guddaa wayii fidee boonii iddoo hiriyoonni ishee jiranitti sarpiraayis ishee godheem. Booniinis guyyaa sanaa baay'ee boosseem. Egaa jaalalli boonii fi Yoseef akkuma nama hawwatutti itti fufeem. Utuma jaalala kanaan jiraniis gaa'ila dhaabbachuuf yookaanis immoo cidha godhachuuf murteessaniim. Ajaab guyyaa kutannoo isaanii, ajaab guyyaa jaalala isaanii. Egaa namoonni isaan arrabsan immoo haga har'aa iyyuu arrabsoo isaanii ittuma fufanii jara kana duukaa kutanii jiru. Haa ta'u malee garuu qooduma warri arrabsan baay'ataa deeman guddinni jara kanaa fi wantoonni isaan waliif godhan akkuma kanaa jaalalli isaanis guddachaa deemee tureem. Boodarras jarri kun gaafa cidha guddaa wayii godhatan namoonni isaan arrabsan ammas wantoota garagaraa jechuu isaanii ittuma fufaniim. Gaafa sargii isaanis faarfannaa tokko kan cidha faana wal qabatu baasanii yuutuubii dhuunfaa isaaniirra ni kaa'aniim. Faarfannaan kunis viiyuu 300,000 ol argatee jira. Egaa sargii isaanii bifa miidhagaa fi ajaa'ibaatiin erga godhatanii booda gara Finfinneetti ni deebi'aniim. Gara Finfinneetti deebi'anis hojii isaanii itti fufaniim. Booniin mucaa baay'ee garraammii fi gara laafettiidhaam. Ofii ishee maatii harka qalleeyyii gidduutti waan guddatteef rakkoowwan garagaraa argiteettiim. Booniin baay'ee gara laafetti gatii taateef gaafa namoonni dhukkubsatan rakkatan akkuma kanaa karaa onlaayinii namoonni gaafa gargaarsa barbaadan waan qabdurraa arjoomaa turteettiim. Egaa booniin karaa onlaayinii arjoomuu qofa mitiim. Karaa keessaa dhaqee namni nan beela'ee nan dheebodhee jedhee yoo rakkoo tokko itti matee ofii ishee haga bultee waan qabduu kan namaaf ergituudhaam. Boottuun gara laafummaan isheen qabduu fi garraamummaan isheen qabdu immoo ajaa'ibu nama jechisiisaam. Gaarummaa ishee fi garraamummaa ishee kana warra itti dhiyoo jiru qofaatu beekam. Warri irraa fagoo jiran garuu duubaan ilaalanii yookaan immoo wantoota isheen gootu ilaalanii jibbinsa isheef qaban karaa onlaayinii ni barreessu turaniim. Ammas jaalalli boonii fi Yoseef akkuma itti fufetti jiraam. Boonii fi Yoseef maatii isaanii bira deemanii erga cidha godhatanii gara Finfinneetti deebi'anii boodas karaa sooshaal miidiyaa gammachuu isaanii ibsataa turaniim. Booniinis mudannoo tokko akkas jechuun karaa sooshaal miidiyaa ishee ibsattee turteem. Waaqayyoof galanni guddaanaa ta'uu milkoofneerraa nagaan gara Finfinneetti deebineerra jetteem. Haa ta'u malee garuu mudannoo guddaa wayii akkan cidha koo kanaa itti qaana'uu fi itti salphadhuuf na mudatee ture jetteem. Innis hiriyoonni ishee sadii minjeef kan isheen na bareechu jettee hiriyoota kooti jettee kadhatteem akka boruusaa gaafa gara biyyaa deemuuf jedhan booniinis kottaagaa uffata fudhannaa cidhi koo ga'eeraam. Kanaafiyyuu borga nama ni deemna waan ta'eef har'a uffata haa fudhannu jetteem. Haa ta'u malee garuu namoonni isheen na kafanuu hiriyoota kootii jettee abdatte kun waan gaddisiisaa wayii itti manii sadan isaaniiyyuu sababa garagaraa kaasuu eegalaniim. Lakkii nuti hin deemnu jedhanii sababa quubsaan taanes itti funaananii. Booniinis guyyaa sana baay'ee
baay'ee gadditeem namoota hedduu keessa otoo jirtu namoota baay'ee keessa otoo jirtu qobummaatu isheetti dhagahameem haa ta'u malee garuu booniin amma gooftaa irratti amantii guddaa waan qabduuf Waaqayyo nan salphisu jettee Yoosef wajjin gara biyyaatti ni qajeelteem. Egaa hiriyoonni ishee sun warri ishee didan sunis asumatti biraa hafaniim. Isheenis achitti Waaqayyo akka namoota gaggaarii miinzee isheefii ta'an akka isheefii kenne deebitee karaa sooshaal miidiyaa ishee dubbattee turteem. Egaa booniin yeroo ta'e irraa abbaa manaa isheef ji'a 3 gidduutti akka konkolaataa bittu waadaa galtee turteem. Namoonnis yeroo sanaa konkolaataa miti harreeyyuu hin bittu jedhanii ni turaniim. Boontuun xiiqeffattuu lafa jette kan geessuu fi waan arraba ishee irraa ba'eef duubatti kan hin deebine turteem. Egaa ji'a 3 oolchitee hin bulchineem. Isheenis konkolaataa baay'ee namatti toluu fi bareedu kana abbaa manaa isheef ni kenniteem. Abbaan manaan ishees baay'ee sarpiraayis ta'ee akka of wallaaluu ta'eem. Isheenis bishaan itti kenniteem. Boodarras of bareem. Konkolaataa kana akkamitti bituu dandeessee jedhees ishee gaafateem. Isheenis gatii gara caalu kaffaltee hidaa xiqqoo immoo kan baankiitiin akka fuutee itti himteem. Egaa gammachuu isaanii kanas isaanis gara sooshaal miidiyaa fidanii turaniim. Namoonni hedduunis lakki konkolaataa kana ni bitte miti gaafa cidha ishee ittiin cidha godhachuuf kan kontraata fudhatteetiin nu gooyyomsaa jirti jedhanii ammas ajandaa guddaa wayii irratti uumaniim. Haa ta'u malee garuu booniin viidiyoo ishee keessatti konkolaataa sana durumayyuu abbaa konkolaataa sana faana walii galtee gara biyyaa fudhattee akka deemte erga gara biyyaa irraa immoo cidha isaanii raawwatanii erga deebi'anii booda immoo akkuma walii galtee isaanii duraatti akka dhaqxee isa faana walii galtee gar tokko kaffaltee fi hidaa baankiitiin akka fuutee isheenis dubbattee turteem. Egaa konkolaataa kana kan ittiin cidha godhattedhaan nu gooyyomsiti isaan haa jedhan iyyuu malee isheen garuu isuma dhugumaa ishee abbaa manaa ishee bittee sarpiraayis gootee turteem. Boodarraa konkolaataa kana bituu ishee dhugaa ta'uu erga mirkaneeffatanii booda ammas ajandaa sobadha jedhu sana jijjiiranii suura isheen haadha ishee faana kaateettu fidanii hamma kana bittuu maal qabaa haadha keef kophee bitteetta ta'ee jedhanii ammas ajandaa biraa itti fufaniim. Haa ta'u malee garuu booniin ajandaa kanaafis harka hin kennineem. Gariin isaanii immoo lafa isheen teessee viidiyoo hojjettutti maranii maal qaba hanga konkolaataa kana bittee mana kee kana jijjiirratte ta'ee silaa isa sireerra teessee viidiyoo hojjettu kana ni dhiista turte jedhanii ammas wantoota garagaraa jechuun itti fufaniim. Booniin waan namni jedhe irratti xiiqeffattuu gatii taateef boodarra isheenis mana isaan quba itti qabanii maal qabaa mana kana jijjiirratte ta'ee jedhan sana keessaa ba'uuf murteessiteem. Mana baay'ee guddaa ta'e tokko ni kireeffatteem. Mana kana kireeffachuu ishees karaa viidiyootiin gara sooshaal miidiyaa ni fiddeem. Egaa erga mana bal'aa kana kireeffachuu ishee viidiyoodhaan waraabdee dhiyeessitee boodaam meeshaalee mana keessaa akka namoonni ispoonsira ta'aniifiif isheen immoo akka beeksisa hojjettuufiif viidiyoo isaa hojjettee turte. Haa ta'u malee garuu namoonni ani siif jira jedhanii qodaa kana yookaan farnicharii kana dhiyeessanii fi jiranii. Isheenis kutannoo isheerraan kan ka'e Waaqayyo mana guddaa kana nuu kenne meeshaa mana keessaa nun dhowwatu jettee meeshaa mana keessaa tokko otoo hin hambisiin ni guuttatteem. Mana ajab nama jechisiisu mana bareedaa ijaaf nama tolu tokkotti galteem. Egaa mana sana keessattis viidiyoo garagaraa waraabuu faarfannaalee waraabuu akkasumas keessatti laayivii galuu eegalteem. Egaa booniin mucaa kutannoo guddaa qabduu fi bakka jetteetti argamtu turteem. Booniin yeroo garagaraatti ajandaalee gurguddaa taatee darbiteettiim otoo gara gaa'ilaatti hin galin dura viidiyoo isheetu ba'ee jedhanii waan ishee hin fakkaanne tokko olii gadi sooshaal miidiyaa irraa oofaa turaniiru.
kunis maqaballeessii guddaa ishee irratti gaggeeffame ture. Erga gaa'ila dhaabbattee boodas guyya guyyaan ajandaa garaagaraa taateetti. Akkuma kanaas dubartiin tokkos gara jireenya jara kanaa dhuftee jechoota tokko erga isheen sooshaal miidiyaa irratti maxxansitee booda Booniinis anis hiriyyaan qaba ture, Yoseefis isheedhaan qaba ture jettee suura tokko gaafa isheen gadhiistu sunis jara kana sadan gidduutti ajandaa guddaa uumeera. Akkuma kana Boonii fi Yoseef gidduutti ajandaa guddaan uumame erga isaan interviyuu tokko Moonet bira deemanii booda abbaan koo abbaa gammachiisiyyuu naaf bituu ni danda'a ture gaafanni jedhu ammas maatii Yoseefii fi mana isaanii suura kaasanii gara sooshaal miidiyaatti fidanii abbaan kee abbaa gammachiisii bituu hin danda'u jedhanii qabeenyaa abbaan isaa qabu lakkaa'uu jalqabaniim. Egaa jarri kuni ergaa wal fuudhanii kaasanii ajandaalee gurguddaa lakkoofnee fixuu hin dandeenye baay'ee isaa keessummeessaniiru. Haa ta'u garuu ajandaalee isaan irratti bocamu tokkoofuu harka kennanii dhaggeeffatanii hin beekanii. Inumayyuu koomentii gadhee isaan irratti barreeffamu akka madda bashannanaatti akka itti fayyadamanii fi koomentiiwwan isaan irratti barreeffamuu fi jechoota isaan jedhamu irratti diraamaa garaagaraallee hojjetaa turaniiru. Abbaa gammachiis jedhanis diraamaa tokkos hojjetanii namoota isaan arrabsuuf itti fayyadaman afaan qabachiisaniiru. Ajabyaa cimina isaanii, ajabyaa waliigaltee isaanii jedhee inni isaan arrabsuuf bira darbuu murteesseera. Booniin yeroo hundumaa onlaayinii kanarratti jecha tokko jetti turte. Innis sichan jecha jedhudha. Sichan jechi jedhu kuni mucaasheef kan mogga'edha. Abbaa sichan jettee abbaa manaashee ni waamte turte. Egaa sichan kun akka isheen jettutti sichan itti caalaa, sichan guddadhaa, sichanuu warra ganna qabu barbaadan bira darbee caalee mul'adhaa akka waan jechuutiin. Egaa sichan kunis yeroo hundumaa afaan isheerraa hin bu'u ture. Amma Boonii fi Yoseef mana bal'aa fi mana baay'ee bareedaa ijatti tolu tokkotti galanii jiru. Mana sana keessas qodaawwan namatti babbareedu yookaan meeshaalee mana keessaa namatti babbareedan ijatti tolan baay'ee isaanii galfatanii mana isaanii bareechataniiru. Egaa boontuun chaalenjiiwwan gurguddaa akka dabarsitee gara jalqabaa irratti ilaaltaniittu. Mucaa dubaraa taatee chaalenjii gurguddaa ilmi dhiiraa dabarsuu hin dandeenye roobaa fi qorra otoo hin jedhin barandaa namaarra waggoota hedduuf jiraatteetti. Achi keessattis abdii hin kutanne araadaa gurguddaa ilmi dhiiraa ittiin qabamuufiyyuu baay'ee ulfaatu baay'ee isaatiinis qabamteetti. Egaa waan ishee inni ishee uume ishee hin ganne. Bakkuma sanaa kaatee Booniin mucaa dubaraa taatee otoo jirtu jireenya ishee jijjiiruuf murteessite. Hojii xiqqaarraa kaatee listroo yookaanis immoo kophee namaa qulqulleessuu irraa eegalte. Hojiin kunis baay'inaan dubartoota biratti baratamaa miti, akka tuffiittis ilaalama. Isheenis hojii kana hin tuffanne. Hojii sanas yeroo dheeraaf erga hojjettee booda koshkoshee yookaanis immoo torii daandii irratti yeroo sana namaa ba'u itti fufte. Isaatiinis gara onlaayinii kanaa dhufte. Onlaayinii irrattis abbaa manaashee argatte. Egaa dubartiin kaleessaa daandii irra ciistuu fi araadaa garagaraan qabamtee turte har'aa ni faarfatti, ni burraaqxii, gammachuu guddaa qabdi. Haa ta'u malee garuu gammachuu ishee kan jalaa hir'iseeruu fi akka gammachuu ishee guutuu hin taane kan godheeru koomentaatoroota yookaanis immoo warreen koomentii arrabsoo ishee jalatti barreessanii fi suurota ishee fayyadamanii jechoota garagaraa warra jedhaniinidha. Isheenis guyyaa hedduuf viidiyoodhaan achi asee baatee hadaraa waggaa 22 oliif boo'ee xuruurfadheera. Nagaa amma boqochuun barbaada, jireenya koo itti fufuun barbaada, nadhiisaa maaloo gammaduun barbaada. Waggoota hedduudhaaf kanan boo'e, waggoota hedduudhaaf kanan rakkadhe, engaahaa waggaa 22 ol isan boo'een har'a jiraachuu eegaleera.
ammammoo gammaduun barbaadam mana kireeyii naa kaffaltu mitiim na nyaachistu mitiim na gargaartu miti waan tokkoon keessan na harkan jiru ani waan biraa isinin kadhadhu ani isinin arrabsu maaloo na dhiisaa jettee erga kadhattee booda isaanis dhiisuu waan didaniif irra deddeebitee egaa erga na dhiisuu diddanii hadaraa isan jedheen nan dhiistan erga ta'ee waaqa keessan uumaa keessan sodaadhaati narraa callisaa jireenya koon jiraadhaa jettee yeroo hedduuf viidiyoo garagaraatiin kadhataa turteettim. Kana qofa mitiim faarfannootii isheen yeroo hedduuf irra deddeebiin faarfataa turte baay'een isaanillee jechoota namoonni isheetiin jedhaniin akka baay'ee miidhamteettuu fi gara waaqayyootti bifa faarfannaatiin eelaa garaa ishee dhukkuba keessa ishee arrabsoowwan madaawwan isheerra jiran baay'ee isaanii bifa faarfannaatiin gara waaqa isheetti agarsiisti. Isa kanas irra deemtanii faarfannoota isheen faarfataa turte ilaaluu dandeessum. Faarfannoonni booniin faarfattu baay'een isaa gosa sadiidha. Inni tokko warra ishee tuttuqan warra ishee arrabsan warra yeroo hundumaa jechoota garagaraa isheetiin jedhaniif deebii kan ta'uu fi miidhama keessa ishee gara waaqayyootti kan ittiin dubbattudha. Inni lammaffaa immoo iddootii waaqayyo ishee kaasee fi seenaan ishee eessaa akka jalqabe maaliin akka jalqabe har'a eessa akka jirtu kan waaqayyoon galateeffachiisuu fi kan baay'ee ishee raajeffachiisu faarfannaa akkasii faarfatti turte. Egaa booniin har'a jireenyi ishee addoo kaleessaa miti. Egaa booniin akka kaleessaa barandaa namaarra ciistu intalli dubaraa kaleessaa barandaa namaarra ciistu har'a waaqayyo ishee gargaaree gaa'ila dhaabbattee jirti. Gaa'ila ishee kanarrattis baay'ee gammadduu fi abdii guddaa kan namatti horuudha. Booniin kaleessaa araadaa garagaraan qabamtee jirtu har'a fuula waaqayyootti faarfannaadhaan wangeela qabattee dhaabbatti. Amantii ishee kana keessatti sirna cuuphaa raawwatteetti. Booniin kaleessaa harka namaa ilaaltee jiraattu har'a qabeenyawwan gurguddaa horatteetti. Mana suuraa baay'ee bareedaa Joosii Footogiraafii jedhuun waliin horataniiru. Haadha makiinaa yookaanis immoo haadha konkolaataa taatee jirti. Mana bareedaa namoonni qabu jedhaman itti galan keessaa jiraataa jirti. Warqii bareedaa namoonni qabeenya qabu jedhaman godhataa jirti. Bilbiloota smaartifoonii 200,000 oliin bitaman qabataa jirti. Kaameraawwan gatii gurguddaa ta'an bitattee mana keessaa itti fayyadamaa jiru. Egaa boonii fi Joosiin jireenya gammachuu qabuu fi qabeenyi isaanii daran dabalaa kan jiru guddinni isaanii daran dabalaa kan jiruu fi namoota hedduu kan afaan qabachiisaa jirudha. Inumayyuu dabaluu qabeenya isaaniirraan kan ka'e namoonni baay'een in sobu malee eessaa fidaniiru lotoriirraa yookiinis immoo hojiiwwan isaan hojjetan kanarraa akkamitti qabeenyi hammi kun argamaa jedhanii namoonni hedduunis yeroo hedduu duubaan isaan hamatu. Isaan garuu ijoollee gooftaatti baay'ee jajjaboo gatii ta'aniif waanuma isaan hojjetan waaqayyo isaanii eebbisee qabeenya gurguddaa horataa jiru turaniim. Egaa haa ta'u malee otuma karaan jiranii guyyaa keessa guyyaa abaaramaan tokko gara boonii dhufeem. Guyyaan sunis otoo dhufuu baateera ta'ee kan nama jechisiisudha tureem. Gara ganama isaa laayivii galtee akkuma duraanii lotorii kuchisiistee namoota taphachiisaa turte kan ta'e yoo ta'u namoonni hedduunis laayivii irratti ishee arganiiru. Haa ta'u malee garuu erga laayivii irraa baatee booda booniin viidiyoo abdii kutannaa tokko hojjetteem. Jireenyi biyya lafaa nagaheeraam natti ulfaateeraam deemuun barbaadaam gaa'ilas argeeraa innis boqonnaa hin qabuum. Jireenyi biyya lafaa kana ammamuu yoo itti dadhabdanii hojjettan boqonnaa namaan laatuum kan boqonnaa namaa kennuu du'a qofaadhaam. Har'a anaaf guyyaa isa xumuraatiim. Kana booddee anin jiruu na hin agartaniim. Namoonni natti gadditanii jiraattan namoonni ansinitti balleesse yoo jiraattan
taanaan dhiifama guddaa naaf godhaa ani kana booddee boqonnaa koo isa baraa bira deemeera jettee viidiyoo tokko hojjettee akkuma kana nagaatti biyya lafaa jettee maxxansa tokko maxxansitee egaa jecha kana jettee Booniin daqiiqaa 40 booda hiriyoonni ishee gaafa ishee bira gahan lubbuun ishee darbeera. Nagaatti biyya lafaa kana booddee ani deemeera gaafa isheen jettu ammas akkuma duratti namoonni baay'een komentii qoosaa jalatti barreessaa turanii enumayyuu viidiyoo hojjetanii nagaatti Boonii yoo jedhanii warri itti qoosanis turaniiru. Waan Booniin jette kana namoonni hedduun hin amanneem namoota hedduutti qoosaa fakkaate namoota hedduutti piraankii fakkaate haa ta'u malee garuu Booniin akkuma duratti waan jetteef duubatti hin deebine isa kanarraas duubatti deebi'uu hin dandeenyeem. Boodarraa Booniin akka isheen boqottee jirtu sooshaal miidiyaa tokko irratti maxxanfamuu eegaleem namoonni garagaraas dhugaadhamoo kun jedhanii wal gaggaafachuu eegalanii ta'u malee garuu lubbuun Boonii darbuun dhugaama tureem. Guyyaan abaaramtuun sun Boonii kaleessaa jireenyatti harka hin laanne Boonii kaleessaa abdii hin kutanne Boonii kaleessaa jecha namootaa naga'e nan nuffe hin jenne Boonii kaleessaa waan hundumaa irratti cimtuu fi jabduu xiiqeffattuu kan taate harka kennachiiseem. Booniinis guyyaa sanaa kaatee sooshaal miidiyaa irraas ta'e biyya lafaarraa akkuma jette boqonnaa ishee isa baraa sana bira deemteem. Egaa hiriyoonni ishee wal harkaa fuudhanii wayyoo jechuu eegalaniim. Warri kaleessaa Booniin akkasidhaa yoom duutaa yoom ija koo duraa baddaa warri jechaa turanis boo'uu eegalanii hundumtu wal harkaa fuudhee jabina ishee fi cimina ishee dubbachuu eegaleem. Egaa jiraatti wal jibbinee warra arreeffa walirratti wal jaallatu taaneem. Hunduu anaani cimtuu koo anaani ogeettii koo jechuu eegaleem. Egaa Booniin nama hundumayyuu dhiifama gaafattee deemteem. Warreen ishee gaddisiisaa turan immoo eessatti arganii dhiifama gaafatu laatam. Egaa Booniin akka lubbuu ishee balleessituuf ka'umsa kan ta'e yookiinis immoo akka lubbuu ishee balleessituuf karaa kan ta'e maali laataa kan jedhu yeroo ammaa kana wanti adda bahee hin jiru. Poolisiinis qorannoorra jiraam. Egaa lubbuun Boonii jannataan qananii hojjennaam. Boontuun fakkeenya dubartootaa qofa otoo hin taane fakkeenya nama hundaa turteem. Kutattuu jechi gadi hin qabne turteem. Kutattuu jireenyi gadi hin qabne turteem. Egaa Boonii haga kanaatitti daqiiqaa muraasa gidduutti maaltu abdii kutachise laatam. Ganamayyuu nan jiraadha jettee laayif irra galtee akkuma dura hojjettee birrii walitti qabataa turteem. Daqiiqaa sana gidduutti maaltu uumamee akka lubbuun ishee baduuf ishee kakaase laatam. Daqiiqaa muraasa gidduuttis maaltu murtoo kanaaf ishee saaxile laatam. Booniin fakkeenya dubartoota baay'eetiim. Zeeroorraa ka'anii qabeenya horachuu akka danda'an agarsiisteettiim. Booniin iddoo kamiillee ka'anii yoo jabaatan gaa'ila dhaabbachuun akka danda'amu agarsiisteettiim. Booniin jechoota nama agam ulfaatu yuu damdamatanii irra darbuu akka danda'an agarsiisteettiim. Egaa Booniin waan hedduu dandeesseem garuu guyyaa abaaramtuu sana qofaa danda'uu dadhabdeem. Booniin zeeroorraa kaatee barandaa namaa jalaa kaatee jireenya injifachuu dandeesseettiim. Waggoota 22 oliif boo'ichaan yoo dabarsites yeroo boqonnaa gaarii irra geessee turteem. Jireenya ishees jijjiirtee turteem. Maal godha garuu gammachuun ishee dheerachuu fi hin dandeenyeem. Ergaa jireenya gammachuu jiraachuu eegalteetiim baay'ee otoo hin turiin lubbuu isheetti murteessiteettiim. Booniin gaafa namni ishee arrabsu deebistee hin arrabsineem. Hadaraa afaan narraa qabadhaa qofa jetteem. Booniin mana xiqqaa isheen kaleessaa keessatti arrabsamte keessaa baatee mana guddaa itti galte sana keessaa ji'a tokkollee hin jiraanneem. Mana guddaa bareedaa kanatti galtee
torbee lamaan isheetti manichuma keessatti lubbuu ishee dabarsiteem. Booniin fakkeenya cichoominaatiin, booniin fakkeenya dubartoota maraatiin, hiriyoota ishee fi firoottan ishee maraaf jajjabina hawwinaam. Isheetiin immoo biyyeen isheetti asalphatu jannataan qananii jennaam. Booniinis reeffi ishee fe'amee gara maatii isheetti ergameeraam. Gaafa gara maatii isheetti ergames magaalaa Naqamteetti simannaan akka kanaa reeffa isheef taasifameeraam. Magaalaa Gimbiittis simannaan akka kanaa reeffa isheef taasifameeraam. Egaa obboloota koo dhumarratti dhaamsa tokko isiniifan dhaamam. Jireenyi biyya lafaa guutee hin guutuum. Yeroo hundumaa asii yoo qabdan asiintu hir'ataam. Abdii kutachuun hin barbaachisuum. Kaleessi akkuma darbee har'is hin darbaam. Rakkinoota kaleessaa akkuma irraanfannee isa har'aas ni irraanfannaam. Bor guyyaa biraadhaam. Yeroo hundumaa abdii hin kutannu. Abdiin qabeenya garraamotaatiin, Waaqayyo qabeenya hiyyeessotaatiin. Egaa hammamuu rakkoon yoo nutti dhufee lubbuu keenya hin balleessinu. Waaqayyo inni nu uume amanamaadhaam. Hammuma rakkinoonni garagaraa nutti baay'atan, ulfinoonni garagaraas gara keenyatti ni deemuum. Seexanni garuu ulfina nutti deemaa jiru sana gatii inaaftuuf har'aa lubbuu keenya balleessuu barbaaddiim. Rakkinatu sitti hammaate yoo ta'e obboleessa koo obboleetti koo baga gammaddeem. Guyyaa ulfina keetu sitti dhiyaataa jiraam. Jabaadhu, abdii hin kutatiinim. Waaqayyo waaniif lubbuu kee si keessa kaa'ee isatu beekam. Inni lubbuu si keessa kaa'ee hamma lubbuu sanaa si keessaa fuudhutti ati fuudhuuf hin ariifatiinim. Lubbuu ofii balleessuun waan lama dhabuudhaam. Jireenya lafarraa irrattis akkuma boqonnaa dhaban, jireenya waaqarraa irrattis boqonnaa dhabanii abidda barabaraa sanatti galuudhaam. Haalli hin dabarre hin jiruum. Rakkinni hin dabarre hin jiruum. Ijoollummaan kee akkuma darbee dargaggummaan kees hin darbaam. Rakkinni kaleessa akkuma darbe har'as inuma darbaam. Kanaafiyyuu haa jabaannuu, haa obsinuu. Jireenya keenya har'aatti gammannee haga dandeenye Waaqayyoon haa kadhannuu kan jedhu dhaamsa kootiim. Ulfaadhaa, galatoomaam. Seenaa kana akka kanaatti qindeessee kan isin biraan ga'e ani obboleessa keessan Waaqaan boonidhaam. Waan amma dhumaatti na caqastanii na hordoftaniif ulfaadhaa, galatoomaam. Erga Addis Ababaa galtee harmeen koo Mayyoomitti harka namaa keessa deemte, mana namaa keessa deemte jettee iyyeen asfaaltii irra teessee caammaa namaa xalatte. Maqaa darbamee qabu jettee bichaan koo gadhees gaarii naatti. Suutuma jira tasgabbaa taasisaa yooko ayyo tasgabbaa shaadako maqaa guddaa fudhattee bichaan koo waa hin hojjenne hojjettee jiraatte. Waaqayyo guyyaa qadiisaa eegee keessaa rakkina keessaa gaafayyee baase. Wayyaa gaarii biddeetti mucuutti kaate, shaashii gaarii biddeetti mucuutti kaate, caammaa gaarii biddeetti mucuutti kaate. Qoraan akka durii isaan guyyaatti 3-4 kan namaatti geessu qoraan falaxuu nan dadhabee garaachi natti ka'e kaleen na dhukku. Amma kana booddee rakkattu asii jira ronjoon jette qoraan isin baatee maqaan hin balleessin maqaa keenan jijjiiraan jette. Ayyoo ayyo tasgabbaati Kuma kana karaayyeen fayyee karaayyeen gargaaraan iddoo isheen hin jiru ta'e yoo namni dachee keessan jira biyya lafaa kana gubbaan jiru. Mana guddaatti hangalee maa'ee koo jettee si waa mana bira dhufta jettee ishee ennee warra isaanii wal agarre malee mana waliin nannee. Wayyaa boonee koo karaa natti cufameem giiftii koo. Ayyoko Natti cufameem giiftii koo gargaarsaa tokko hin qabu giiftii koo hundee tokko hin qabu giiftii koo kan na ilaalu hin qabu. Owwaalchishee kun owwaalamteetti siidaan ishee immoo kan ijaaramuun barbaadaaf lafa owwaalchisheetti kan siidaa isheen barbaade. iddoo owwaalchishee Iddoo owwaalchishee siidaa isheen barbaade. iddoo owwaalchisheetti siidaa ishee isin jajjabeessu ishii akka
isin boossaniif miti. Amma saayidii kanatti isaanii gadda mucaa isaanii irra jiru baay'eetti dhaga'ame. Kana qofallee miti kaleessa gadallee baay'ee dhukkubu isaanii. Amma immoo nuyi gaafa haala isaanii ilaallu gargaarsi baay'ee isaan barbaachisa. Maaliif akkuma isaanii dubbatanii kan isaan bukkee dhaabbataa ture kan isaan gargaaruuf fira lammii tokko illee hin qabanii boonii qofadha. Amma immoo iddoo isheen jirretti immoo gargaarsa namoonni biyya alaas biyya keessaa jirtanii adaraa harmee kana bukkee akka dhaabbatan isiniin jenna. Akkaawuntii isaanii asirratti isinii maxxansina. Namoonni iddoo garaagaraa jirtanii isa dhugaa dubbachuuf booniin kanaan dura namoota baay'ee kara keenya illee gargaaraa turte. Kara namoota biroollee namoota dhukkubsatan namoota rakkoo keessa jiranii fi waan humna ishee gochaa turte. Egaa isin immoo haadha boonii akka gargaartan adaraa isiniin jenna. Boonee ko yaa dhukkuba boonee ko yaa beelaa boonee ko kadhiiraa ko boonee ko. Boonee ko maalaa waljala ko galaa kenna tabee boonee ko gilgilii kenna boonee ko yaa dhukkuba boonee ko yaa beelaa boonee ko kadhiiraa ko boonee ko maalaa waljala ko galaa kenna tabee boonee ko gilgilii kenna tabee boonee ko keetumaa tabee galee boonee ko dhala ko tokkittii ko namaru dhala ko guyyaa rakkoo dhala ko. Dalako tabibi dalako nawama dalako narakade utani madara kina dalako dalako ijoba kiti dalako biranga buna dalako ananya tu giftiko one ko nabude ka dalako unama dalako one ko kulande wayana dalako oyo jago one ko meraketu ko giftiko one gargatu ko giftiko manu mango dalako bonto ko yarko giftiko bonto ko yarakina giftiko Egaa mana harmee boonitti argamnee jirra. Obboleettiin keenya guyyaa muraasa dura akka isheen boqottee hundumti keessan iyyuu beektu. Egaa harmee ishee gargaaraa kan ture booniidha. Egaa nunis immoo wanta dandeenyu harmee keenya kana jajjabeessina jennee magaalaa Naqamtee irraa kaanee Wallagga Lixaa Dongorootti argamnee jirra jechuudha. Kan keessan eenyudha? Naggasaan jedhama. Tole isin harmee booniiti. Harmee booniiti. Erga baasanii du'e waan fedhu hin qabu waan fedhe rafu hin qabu waan fedhe deemu hin qabu milukatti waan hin qabaatu hin qabu mana namaa keessa mimmiidha dafa qonna faqaa qansilaan hojjedha oolaa qixxee bitee faantissa ijoolleen kun harka namaatti hin galin jedhee mana namaatti hin galin jedhee booneen koo kutaa jaha barattee amma yoomitti siijii rakkadha inni ijoolleen na gargaaruu didee haqaan koos keessa dhibee amma siijii yoomitti rakkadha jettee boleettii ishee Naqamteen jirtiyyuu Naqamteetti na harkaa baatee sokkite Naqamteen utuma jireenya achi asaabbatu mana keessa ulleen qabu yeroo boqonnaa mubiddeen dayyan dubbu umburaa ammoo baajin gadi bubu ana bukkee dhaabatanii tilaata qabdee ijoolleen koo kanaan guddise babbaan isaanii jireenya akka kanaa miti horiin akkama birriin akkama isaa qabne birriin hin jiru yeroo sana midhaan digila balaan immoo yoon qansiraa hojjedhe malee waan jiru qansiraa yeroo sana ammoo birrii tokko mimmixa namaa dabaqu laandoo shabba'i mimmixa namaa dabaqu kana dhaqqatu bishaan kun Naqamtee baadiyyaa Addis Ababa galtee erga Addis Ababa galtee harmeen koo ammayyoon darga namaa keessa deemte mana namaa keessa deemte jettee iyyeen asfaaltii irra teessee caammaa namaa xalatte maqaa darbamee qabattee bishaan koo gadhees gaarii isaati. Suutu majalah tasgabaa taasisaa shaayoo koo ayyoo.